الشما خبجمتوتا إلمان رومو كاليون كم فياجرتو نجا خيسني النجا كوتي إسنس بكجرتني بجا نجا ناف جراتني سنينجا إجا يورو ديرتو داف بديت نشودا حرامو بروم سارا فيديو أراتو كون كبديسني دجرا شودا أكتي جمدن حدو أبدين كبدي شودا خنافو إسنس إجا أكان ندبدني ورون خيسا مالتاتي بدنا جتنس حدو غلطو ما سنينجا akkasuma ammoo warroonni YouTube kiyya kana faaratatan subscribe gochuudhaan akkasuma ammoo channel kiyya keessa galuudhaan jechuudha barsa Oromoo Arsiidala abba kan jedhu viidiyoodhaan asiin dura hojjetamanii dabran kanarraa baratan kan hedduu isin barsiisan hedduutu jira kanaaf viidiyoo sanniin keessa galtanii jechuudha YouTube keessa galtanii viidiyoo sanarraa irraa barachuu dandeessu isin jedha asumaan ammoo warroonni tarii biyyoota akka Kanaadaa fi Awustiraaliyaa biyyoota garaagaraa deemuu feetaniif jechuudha karama kanaani baatii takka booda jechuudha foorosii hunda haala jiru hunda halduree hunda xumuraatiin jirra kanaafuu paaspoortii keessan qabatanii warroonni paaspoortii dura qabdan akkuma jirutti tahee yoo umurii isaa irraa dhumeera ekspaartii gaheera ta'e haaromsitanii akkasuma immoo kanneen hin qabne baafatanii akkasuma warroonni ragaa barnootaa digriyaa ta'uu tarii kutaa 12 illee baratanii yoo qabaatanii jiraatan yookaan kutaa 10 illee haa ta'u jechuudha ragaa kan qabdanis ragaa keessan dhiyeeffatanii baatii takkaan booda isin beeksifna kallattiidhaan biratti argamuudhaan borosisiin barbaachisu hunda xumurachuu dandeessan jechuudha kana ammoo odeeffannoo jiru hunda karaa toora feesbuukii yarraan isiniif maxxansee jiru jechuudha barsa Oromoo Arsiidala app kan jedhuun linkii isaa as jalatti ni argattu viidiyocha kana jala feesbuuk koo ni argattu jechuudha kanaaf barumsicha keenya har'aadhaan maal kan jedhu gama barumsichaatti oguu deebinee kana hangana jechaa jechuudha barumsa keenya har'aadhaa viidiyoo tokko isiniif kan har'a qabadhee dhufe jechuudha barumsa eegana ammallee appilikeeshina nutti baajirtaatanii akka hin hifanne jechuudha appilikeeshina sun taa'ee hojiiwwan dhoksaa kan bilbila keenya irratti hedduu nu barbaachisan isinitti agarsiisuuf qabadhee dhufe jira jechuudha introo kana booda walitti deebina. Egaa shama ammas deebinee dhufnee jirra jechuudha akkuma reefisiniin jedhee gama barumsicha keenyaatti ogguu achi dabarru jechuudha barumsicha keenya har'aadha aappii tokkollee nu barbaachisu maal nu barbaachisannaan waan bakka amma bane kana bilbilli nama kamiyyuu ni qabdi jeetiin abdadha maaliifuu bilbilli mana bilbilaa hin qabne hin jiru maaliif waan hunduu beeynu jechuudha kanaaf waan haaraa miti kanaafuu kan isin qabachuu qabdan koodiin jalqabaa jechuudha kan isinitti agarsiisu maaliif nu fayyada faayidaan isaa maalidha mee maal inni faayidaan isaa maal kan jedhu wajjin itti deemnee ilaalla jechuudha sagalee bilbila keenya ittiin to'achuuf kan nu gargaaru jechuudha sagalee bilbila keenya haala kamiin akka to'achuu dandeenyu bilbila tokko wagguu namarraa binnu bilbila kee tokko wagguu namarraa binnu jechuudha namni tokko fakkeenyaa fi maayikii isaa dalaguu dhabuu danda'a ispiikarii isaa naga qabaachuu dhabuu danda'a kanaaf nuti haala kamiin qulqulleeffannaa kan jedhu daaf nu fayyada jechuudha walumaa galatti ispiikariif maayikii ittiin ilaaluuf nu fayyada jechuudha koodiin jalqabaan isinitti agarsiisaa jiru kuni fakkeenyaaf innis kun haala amma argitan kanaanii duwwaa 283 dhiifama duwwaa 283 haala kanaan barreessina beekaatiin irra turu jira ni argitan jeetii yaada duwwaa 283 urjii maslaalii duwwaa 223 takkaahuu urjii sullima yoo ashti jechuudha duwwaa 283 kana jettanii achi booda ammoo okeen isaa maaliidha jennaan maslaalii guutuu hidhee maslaalii jechuun namni hin beekne hin jiru jeyaadha isii tana jechuudha isii tana guutuu hidhee maal nu baasa kan jedhu wajjumaan ilaalla maslaalii gaditu hidha takkaa'u sullima gattu hidha hogguu sullima gattu hidhee haala kanaan nuuf baasa hogguu inni haala kanaan nuuf baasee fakkeenyaaf gubbaarratti inshaallah ni argitan jeetii yaada isiin tun kuno maayik jetti jechuudha kuno bakka kanatti sarara jalqabaa irra kan jiru kun jechuudha start jedheetiin RCV kan jedhu kana jalaan jechuudha eegana ammallee maayik kan jedhu jira jechuudha isi lammaffaa irratti ammoo akkasuma kuno jala kanatti ni argitan jedhee yaada jechuudha dhiifama jala kanatti ni argitan jeetii yaada isii tana kuno maayik tan jettu tana jechuudha bakka amma qalamaan an tuqaa jiru kana maayik jedha kanni lamaan nu fayyada jechuudha speaker jedha asif dhiifama
سبيكري دا خنو إسي كان فلالو دا فكينيا في إسي تنقبتي استارت بكا جيتو سن بكا جينجو مرمتي جرتو تنا خيستي جيتو دا خنو جينجو تكيشو سن كيس ديمتو سنتان ديمتو خيس جرتو سن كيستي استارت بكا جيتو سبيكري كان لا مايكي لالو حلو سر دقا جيتو فكينيا فأنما حلو dhagaatiin jira jechuudha. Isin itti dhagaamuu dhabuu danda'a sagalee isaa gad aanaa waan ta'eef ispiikarii illee ilaaluuf bifuma kanaan ispiikar bakka jedhu kana SPK ka jedhu kana biraan duubaan start jedhu zeeroo san keessatti hello ispiikarii sirriitti dhagaama hello isinittis ni dhagaama jee yaada ka ispiikarii kuni kanaaf isa abdiif hin qabdu maayikiin dalagaaf hin dalaguu itti ilaaluu dandeenya. koodii lammaffaa immoo maaliif nu fayyada jennaan bilbilli keenya iddoon yeroo baay'ee waan nuti hin beekne nu jalaa qabamee yeroo hedduu waan nuti ajanyu dhiisee ifiif ajaja jechuudha. Kanaaf yoo maal ta'u jennaan bilbilli tokko inni jalqabaa tokko mataba bilbilaatti rakkoo qaba. Maaliif istooreejiin isaatii fi sooftiweeriin isaatti irratti fe'amee wal qixaa miti. Takka ammoo wal hin madaalanii osoo yeroo baay'ee istooreejii baay'ee firii jiru bilbilli namaa cinqama. Sun maalidha raamiin isaa fi istooreejii isaa wal madaalee hin jiru jechuudha. Inni tokko ammoo inni karaan sadaffaadha. Faayilii nuti bilbila keenya irraa qabnu kan nuti hin beekne ka bilbila keenya akkanumaan qabee taa'utu jira jechuudha. Isa kanaaf falfinnee dhufnee jirra. Koodii amma ani isinitti agarsiisu kana fayyadamtan jechuudha. Bifa amma ani isinitti agarsiisu kanaan jechuudha. Bifa kanaan haala kanaa yoo bifa kanaan kunoo ni fayyadamtanii akka amma argitan kanatti achi booda ammoo fakii takkaahuu boota maslaalii yoo sullima tuyxan jechuudha. Wagguu sullima tuyxanii jettan barreeffama hedduu kanatu isiniif ba'a. Wagguu barreeffamni hedduun kun nuuf ba'ee nuti maal fayyadamna jennaan isii kana fayyadamna. Walumaa galatti isii sarara lammaffaarra jirtu tana jechuudha. Isii sarara lammaffaarra jirtu tana fayyadamna. Sarara lammaffaarra kan jirtu kana fayyadamna jechuudha. Sarara lammaffaarra kan jirtu kunoo hamma halluu diimaadhaan irra marfamte kuni isii tana gugguu gadi tuyneetiin jenne maaltu nu gooti jennaan waan bilbila keenya keessa jirru kan nuti isa hin beekne jechuudha kan bakka qabatee jiru nuuf qulqulleessaa kana torbaaniin haala saniin bilbila keessan eedanii qulqulleessuu dandeessan jechuudha. Koodii kanas qabattan jeetii yaada. Koodiin kun irra deebi'ee isinitti agarsiisu al takka jechuudha. Namni hedduun ni beeka garuu isa keessa waan jiru hedduu hin beeku kana jechuudha. Koodiin kun achi booda koodiiwwan ani isin agarsiisu hundayyuu dhumasarra maslaalii galchinaan ufumaan isiniif baasa waan ta'eef hedduu okeessa isin hin barbaachisu maslaaliidha. Okeen isaa maslaalii tuyidhaan takkaa'uu sillimu tuyidhaan ufumaan isiniif baha jechuudha. Koodiin sadaffaadhaa hoo maaliif nu fayyada jennaan warroonni waayifaan bilbila nama biroo irratti osoo dalaguu bilbila keessa irratti yeroo baay'ee gadi bu'aadha. Ispiidiin isaa takkaahuu humni isaa dadhabaadha. Garuu kan nama biraa irratti humni isaa hedduu cimaadha. Maal goona kana jennaan koodii ani isin agarsiisu kanaaf fayyadamtan isas jechuudha. 26 jettan erga akkana jettanii booda kana booda maal isiniin jedhee jira akkan irraanfanne maslaalii tuyidhaan ufumaan nuuf baasa jechuudha. Kanaafuu akkam goona jennaanii maslaalii tuyidhe jechuudha. Maslaalii ugguu tuyidheetiin jenne maal nu baasa bifa kanaan nuuf baasa. Ugguu kana ijoo garuu warroonni waayifiin keessan bilbila keessan irratti nagaan dalagu akka hin tuyidhe isin jalaa baduu danda'a. Warroonni waayifaan osoo bilbila nama biroo irratti humna qabu bilbilli keessa waayifaan dadhabaadha jee azaa isin godhuuf malee warroonni waayifaan keessan duraanuu qajeelaan dalagu tuquun qabdanii isa kana ergaa kan fayyadamtan jennaan isa kana fayyadamtu jechuudha. Kunoo bakka amma ani irra marsee jiru kana jechuudha. Refresh version kan jedhu kana fayyadamtan jechuudha. Isa kana wagguu gattuudhaan bilbilli keessan ufumaan cufamee banamaa waan akka illee ta'u hin shakkina itti wadhiisaa isin jaa kana ni hubattan jeetii yaada. Koodiin isaa al takka irra deebi'ee isinitti haa mul'isu. Koodiin isaadhaa kunooti akkuma argaa jirtan bifa kanaan isa kana jechuudha. Isa kana wagguutuudhee maslaal gattuudhaan bifa kanaan nuuf fida. Warroonni ariifattan warroota suutayyiidhaaf irra deddeebi'a waan ta'eef obsaan hordofuu qabdan jaa dhiifama wajjin. Kanaaf haala kanaan jechuudha. Koodiin hanga ammaatti 3 isin agarsiisee jira. Koodii afuraffaadhaa kan isin agarsiisu immoo maaliif nu fayyadaa jettanii eegana ammallee gaafii isinitti ta'uu danda'a. Kanaafuu bilbila keenya guyyaa inni nam tokko fakkeenyaaf bilbila namarraa bituu yoo feene guyyaa kana bilbilti haaraa bara kana bitee isiniin jechuu danda'a. Kun ammoo walumaa galatti waan namni waliin sobuu danda'u miti. Teknooloojiin babal'atee jira. Kanaafuu maal goona jennaan 1 2 5 8 duwwaa urjii 3 6 9 kun koodii kawwanniin ni argitan irraan deebi'u asumaan qaceellotti ilaalaa muuma urjii maslaalii 1 2
shan saddeet duwwaa tokkorraa eegaltanii lamarraa haga duwwaatitti gara gadiitti ooftanii achi booda urjii guutuu ammas sadi irraa hanga sagaliititti gara gadiitti tuyxanii achi booda maslaalii tuyne jechuudha. Wagguu maslaalii tuyneetiin jenne haala amma gartan kanaan guyyaa bilbilli kun oomishame moodela isaa wajjiin kunoo jala kanatti ni argitan jeetii yaada guyyaa bilbilli kun oomishame kunoo amma asitti himaatiin jira jechuudha. Kanaafuu 2019 ji'a jahaffaa guyyaan bilbilli kun tajaajila eegale 2019 ji'a jahaffaa bulii 20 takkatti jechuudha. Eenyuyyuu isin sobuu hin danda'u kallattii kana bilbilli kun hagam tajaajilee jira kan jedhu addaan baafachuu dandeessan jechuudha. Isa kana koodiin inni dhumaadhaa kan isin agarsiisu immoo bilbilli keessan orjinaala tahuu fi tahuu dhabuu akkamitti beekna warroonni jettaniif tarii koodiin kun bilbila saamsingii qofa irratti dalaguu danda'a warroota infinexii yoo isin dalaguu didee bilbila biroo fayyadamtan koodii biraa yeroo biraa qabadhee isiniif dhiyaachuu danda'a bilbila saamsingii irratti dhibbaan dhibbatti ni dalaga koodiiwwan ani isin agarsiisu kun hundi bilbila keessa irra yoo dide tarii bilbila keessan kanamma isin agarsiisaa jiru kanaan gargar ta'uu danda'a sooba jettanii akkasitti fudhachuu hin dandeessan bilbila nama biroo irratti yaala saamsingii irratti nama keessan hojjechaa ni jiru saamsingii waan ta'eef isarratti yaala isin jira koodiin inni dhumaadhaa bilbila keenya akkamitti orjinaala ta'uuf dhiisuu isaa beekna kan jedhu tokko haala kanaanis beekuu dandeenya kana namni hedduun ni beeka ugguu haala kanaan tuyne maslaal gattuine yoo ugguu maslaal tuyne kana jechuudha fakkeenyaaf koodii ila kuno haala kanaan paar koodii kana qabaate orjinaala jedhame akkasitti illee ni yaadama irra guddaa garuu inni koodii kuno paar koodii gurraacha kanneen jechuudha bilbilli koppii yeroo baay'ee paar koodii gurraacha kan hin qabu tarii koppii ta'ee kan kana qabu illee hin jira kanaafuu fallisaa maali jettanii gaafii isin ta'in fallisaadhaa gabaabaadha duwwaa tuyne al takka jechuudha yoo urjii tuyne amma hin badu tarii duwwaa tuyne ammas fakkeenyaa fi urjii tuyne duwwaa tuyne maslaalii yoo tuyne homaa nuun kennu walumaa galatti maal goonaree kan jedhuu fi duwwaa al takka ni tuyne achi booda ammoo deebinee sullima takkaahuu maslaalii ni tuyne ogguu maslaalii tuyne zeeroon keenya maal ta'aa ni bada haala kanaan bilbilkiin orjinaalaa dhibbarraa dhibbatti jechuudha kana fakkaata barnoonni keenya karaadhaa hanga barumsa birootti walitti deebinuun viidicha like share gochuu hin irraanfatina akkasuma ammoo akka nama biroo bira gahuuf gahee keessan bahadhaa irraa baradhaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.